Wangeela gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 amma 16tti dubbii jiruu fi ergaa Phaawulos warra Xiimotewosiif barreessu boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irra dhaabbadhee tan waama gabaabaasaa dubbadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 amma 16tti. Yesuusi gara naannaa mandaraa Qeesaariyaa Filiphisiyoos yommuu dhaqee namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee bartoota isaa gaafate. Isaan yommus deebisanii kaanii inni Yohaannis Cuuphaadhaa jedhu, kaan inni Eliyaasii, kaan inni Ermiyaasii yookiis immoo raajota keessaa tokko jedhu jedhan. Yesuus immoo isin eenyu naan jettu jedhee isaan gaafate. Simoon Phexros deebisee ati Masiihichaa ilma Waaqayyoo jiraataati jedhe. Kana irratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kan ayyaanomteedha. Kanaa abbaa koo isa waaqarra jiraatutu sitti hime malee yaanni nama foonii sitti hin mul'ifne. Ani sittan himaa akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'ee ani dhagaadha, ati dhagaadha, anis dhagaa hin sochoone kana irratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aas matumaa waldicha irratti humna hin godhatu, hin mo'us. Banaa mootummaa Waaqaa siifan kennaa, waan ati lafa irratti hiitee Waaqa irratti hidhamaa in ta'a, waan ati lafa irratti hiikte immoo Waaqa irratti hiikamaa in ta'a jedhe. Xiimotewos duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 immoo dhaggeeffadha. Akkasumatti inni immoo akkas jedha. Tarii yoo ani ture namni warri mana Waaqayyoo, waldaa Waaqayyoo keessatti amalattamii qabaachuun akka isaaniif ta'u akka beektuu fi kun si gargaara. Manni Waaqayyoo kun yookaas immoo waldaan Waaqayyoo jiraataa isa utubaa fi demdemoo dhugaa ta'eedha. Wangeelli Maatiyos boqonnaan 16 lakkoofsa 13-16tti iddoo nama dubbisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa koo nan ijaara jedheetu waldaa inni ijaaru kun immoo bifa attamii akka isheen qabdu iddoo inni itti dubbatudha. Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti immoo mana Waaqayyoo keessa warri jiraatan akka isaan itti jiraatan isaan barsiisi. Yoon tarii dhufuu ture jedheetu manni Waaqayyoo kun immoo jedha. Manni Waaqayyoo kuni isaa demdemoo dhugaa ta'e, isaa utubaa fi demdemoo dhugaa ta'eedha. Ingiliffisaa the church of the living God which is the pillar and the foundation of the truth jedha. The pillar and the foundation of the truth jedha mata dureen koo. Utubaadhaa fi hundee dhugaa. Manni Waaqayyoo kun immoo isaa utubaasaa fi foundationiinsaa dhugaa ta'eedha jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 kanaa lakkoofsa 5-13tti yoo dubbifattani gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos barsiisaa gartuu gurguddaan lamarraa akka isaan of eeggatan bartootatti hima. Har'aa waldaa jecha jedhu roon dubbadhu waldaa Waaqayyo nuu kenne fiizikaalii isa jaan argamu kanaafi ijaarsa kanaafi akkasuma waldaa Kiristoos dhiiga isaan ijaarrate isin warra dana jirru lamaansaa wajjin adeema. Lamaansaa baay'ee barbaachisaadha. Macaafa qulqulluu keenyaa akka inni jirutti hiniinna. Macaafa qulqulluu keenyaa hiika fuuraasaas namatti himna. Literal interpretationiin waldaa iddoo qulqulloonni itti wal ga'an, iddoo qulqulloonni itti walitti dhufanii Waaqayyoon jajatan ijaarsa kana ta'uu hin danda'a. Akkasumas immoo waldaan lafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keessa jiraatu tokkummaa qulqullootaati. Kanaaf lamaanuma isaa walduu kanaa fudhadhaa. Waldaa yeroo jedhu barbaachisummaa waldaan isinitti himuu barbaada sababa ta'eef. Wangeela Maatiyos boqonnaan 16 lakkoofsa 5-13tti barsiisa gurguddaa lamarraa of eegaa jedha waldaa isaatiin.
barsiisa yookaas immoo bartoota isaatiin raacitii warra Fariisotaaf raacitii warra Saduqotaarraa of eeggadhaa jedhee barsiise. Jedheetu dubbate edda galaana gama ce'anii. Yeroon akka jedhee dubbatu bartoonni walii isaaniitti dubbatanii walii isaaniitti gaggalagalanii waa'ee keenya dubbataa jira jedhani. Maali? Biddeen malee sanuu manaa baaniif. Nuun jechaa jiraami jedhani. Yesus Kiristoos isaan akka jedhan dhagayeetu maal taatani jarananaa mata duree biddeenii guyyaa muraasa fuula dura cufneen darbineenu jedhe. Boqonnaa 15 irratti gaaffii biddeenii isa dhumaa cufee darbe Yesus. Gaaffiin isaanii inni guddaan rakkinni yeroos jiru rakkina jireenyaati gaaffii biddeeniiti. Biddeenni gaaffii cimaadha bara sana keessa. Kanaaf Yesus Kiristoos questionii biddeenii gaaffii biddeenii boqonnaa 15 Maatiyos kana irratti qurxummii 2 buddeen 5 isa dhumaa mata dureen sun akka ol hin kaanetti chaaptera biddeenii cufee darbeera. Nama 5,000 nyaachisee gundoo 7 irraa hambisuudhaani. Garuu intensity mentality waan hanqina keetti sababa dhalataniif waan dubbatame hundumaa dafanii biddeenitti connectii godhu isaanii. Iyyeeyyii sababa ta'aniif iyyumni isaanii baddu baasa sababa ta'eef. Boqonnaa 16 irratti dhufeetu Yesus Kiristoos raacitii warra Fariisotaa irraa of eeggadhaa jennaan waa'ee biddeenii harka qullaa kaanessa dubbataa jira jedhanii ennaanii akkasittiin jedhe. Attamittiin ariifattanii akkasitti hiiktu hin hiikani. Interpretii gara biddeeniitti meeseejicha maaliif daftanii gootanii? Ergicha attamittiin hiikan isaanii hin dhaga'anii hiikasaa garuu biddeenitti hiikani. Hiikni isaa biddeen miti jedhe Yesus Kiristoos. Maali gaaffii biddeenii hin cufnee nuyi? Gaafa biddeen qurxummii 2 fi buddeen 5 isin namooti nyaatan ammarraa hafen argineessini. Garuu inni ani jechuu barbaade barsiisa Saduqotaaf Fariisotaarraa of eeggadhaa jechuu kooti jedheetu ibseedhuma isaanitti himee jechuudha. Manni qulqullummaa eddasa kana ibsee isaanitti meegaa lakkoofsa 13 irratti immoo fudhatee achi moggaatti ba'ee irra deebi'ee theoloojii gurguddaa 2 sammuu isaanii kiyaa flash out gochuu barbaada. Kan isaan wajjin guddatan. Innis immoo barsiisa yookaas immoo theoloojii Saduqotaa. Isaan kana sammuu isaanii kiyaa balleessuu barbaada. Jarreen kun lamaan ilaalcha dogoggoraa 2 qabu. Ilaalcha dogoggoraa yookaas immoo barsiisa dogoggoraa 2 qaban kana qabatanii taa'utuun ta'in dhaloota barsiisanii dhaloota sanaan qaranii dhaloota sanaan sheepii godhaniitu ijaarsa qabatanii warra jiran humna gurguddaa bitaan mirgarra dhaabatan 2dha. Sadducees and the Pharisees. Sadducees jechuun warra adda ba'an iskoolaarota Heroosiiti. Pharisees jechuun warra Fariisotaa jechuun. Saduqoota jechuun immoo gartuu qabeenya qaban upper class warra ta'an siyaasa qabatanii mootummaa Roomaa qabatanii free thinker yookaas immoo akka bara siyaanaatti Christian modernism warra jedhanitti warra amananii warra jireenya gadhiisii liberaalii sadhumaa warra ta'anidha. Addanaan warri Fariisotaa immoo mana Waaqayyoo keessatti warra seera leellistoota. Kanneen kana lamaan gidduu jirti waldaan manni qulqullummaa. Karaa mirgaa Saduqootaaf barsiisa isaanii, karaa bitaa Fariisotaaf barsiisa isaanii. Yesus Kiristoos barsiisota kana hundumaa barsiisa isaan barsiisan, dhaloota barsiisan, ola deemaa barsiisan hundumaa sammuu isaanii keessaa baasuu barbaada Yesuus. Anaaloojii garaagaraatti gargaarame. Barsiisuun barsiisa sirrii miti. Barsiisuun barsiisa distorted ta'e barsiisa dogoggoraatti sababa ta'ee fi waldaa kee barsiisa sana baasuu barbaada. Gooftaan Yesus Kiristoos. Fariisonni waldaan Heroosii Fariisotaaf Saduqootaan gaggeeffamti gaa. Saduqoonni akkuma nama jedhe warra qabeenyaati, warra siyaasaati, warra abbaa horiiti, abbaa humnaati. Garuu waaqatti namanani waldaa kee immoo jiru. Saduqoonni du'aa ka'utti namanani, hafuuratti namanani, ergamootatti namanani, jireenya bara baraa waan jedhamutti hin amanani. Garuu waldaa hin jaallatu. Waldaa keenya, heriteejii keenya, legacy keenya adeemsisuu qabnaa namni tokko ittiin buutadhanii
waldaa mana sagadaa tempelii in charge kan godhu immoo isaani. Mana sagadaa yeroo jennu iddoo lamatti rama. Iddoo aarsaa temple isa jennuu fi iddoo barumsaa synagogue jechuun assembly lafatti walitti qabamanii barumsa seeraa baratan isaa fariisotatu gaggeessa. Iddoo aarsaa temple isa guddaa saduqotatu gaggeessa. Saduqonni kuni humna qabu, aangoo qabu, warra mootummaa wajjin wal hidhatanii jiru. Gaafa barbaadanii warra fariisotaa kana dhaqaniitu gadi rukutu. Jarreen kun lamaan bara isaanii guutuu guyyaa tokko walii galanii hin beekani. Waldaa tokko immoo gaggeessu. Xaafii bitaan mirgarra dhaabatanii wal kabalu saduqootaaf fariisonni. Warri saduqootaaf firiidha. Nama miidhinaa jedhu licentious gadhiisii godhu waan hundumaa. Kanaaf manni Waaqayyoo mana nagadaa ta'ee, mana sagadaa ta'ee, sa'i keetti gurgurame, akka sa'i keetti gurguramu, horiin keetti gurguramu, nagadi keetti gaggeeffamu, kan laayisensii isaa gadhiisee saduqoota. Warra saduqootaati. Gooftaan Yesuus Kiristoos harka saduqootaaf harka fariisotaarraa waldaa fuudhuu barbaada gaa. Jarri kun lamaan takkaa waliin hubatanii. Warri fariisotaa warra saduqootaan isin wangeelan beettanii, isin seera Museen beettanii, isiniif isiniin galu, nu iskoolaarota jedhu. Warri saduqootaa immoo isin nama hiitanii, nama rakkiftanii, seeraan nama xaxxanii, nama ofumaa nama joorsitu jedhu. Lachuun isaanii garuu mana qulqullummaan jaallatu. Eenyu akkatti buutummoo barbaadanii. Lachuun isaanii garuu waliin galanii. Isa dhumaa bara isaanii guutuu utuu waliin galin gaaf tokkitti walii galan giraawundii tokkotti dhufan saduqootiif fariisonni. Gaaf tokkitti maalirratti walii galan? Maalirratti walii galan beektu? Lamaan isaanii Kiristoos namni jedhamu, Iyesuus namni jedhamu biyya keenyaaf, waldaa keenyaaf, ijoollee keenyaaf, mootummaa keenyaaf, mana sagadaa keenyaaf fireetii guddaa nu gidduutti buqqa'uu qabuudha isa jedhu irratti lamaan isaanii yeroo jalqabaaf walii galan. Kanaaf Daawit akka nama raajii dubbatu gurguddoonni beektonni waliin mari'atan isa jiraataa balleessuuf inni jedhu saduqootaaf fariisota kanaa dhagaa. Amma gaa Yesuus Kiristoos theoloojii dogoggoraa isaan jireenya namaa keessa kaa'anii waldaa burjaajessan kana buqqiseetu waldaa faawundeeshinii haaraa hundeen ishee dhugaa kan ta'e, utubaan ishee dhugaa kan ta'e ofii isaa irratti haaraa ijaaruu barbaada. Dogoggorri isaan qaban ilaalcha Kiristoos ilaalcha jallaa qabu. Inaccurate view on the identity of Christ. Inni lammaffaan ilaalcha mana qulqullummaa jedhu. Inaccurate view of ecclesiology. Waldaa Waaqayyoo isa jedhuuf ilaalcha isaanii dogoggora. Kanaaf Yesuus Kiristoos waa'ee waldaaf waa'ee ofii isaatti dubbata. Waa'ee waldaaf waa'ee ofii isaatti dubbata. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 irratti ilaalcha isaan waldaaf qaban ol ka'ee ilaalcha isaan Yesuusiif qaban gadi bu'aa yeroo ta'e Yesuus Kiristoos mana kanaa manni kuni dhagaan dhagaa irratti nafu hin diigamaa jedhe. Ilaalii legacy keenya, ilaalii heritage keenya, ilaalii waan waggaa 48 ijaarame, 46 ijaarame waan bareedu kana jennaan Yesuus Kiristoos hin diigamaa jedha. High view of the temple, low view of Christ. Hin fudhanne Yesuus Kiristoos. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irrattis gaaffii mana qulqullummaati, gaaffii mana sagadaati. Achirratti immoo mana sagadaa isuma jaan arginu kana mana sirbaa godhan yeroo isaan balleessan immoo isas hin fudhanne Yesuus. Manni abbaa koo manni qulqullootaa, waldaan qulqullootaa, mana kadhataa, mana sagadaati malee isin garuu akkasin holqa hattuu gootan miti jedha. Waa'ee mana sagadaati. Boqonnaa 21 Maatewos irrattis ilaalcha isaan mana qulqullummaaf qaban. Yesuus Kiristoos sirreessa. Mana qulqullummaa kana guyyaa 3 diigeetii haaraa ijaaranii jennaan maal haasaa jirtan maraatee namichuuni. Abboonni keenya waggaa 46 isaan fudhate guyyaa 3 diigadha. Ilaalcha mana qulqullummaa theoloojii jallataa geddaruu barbaade gamma Yesuus Kiristoos. Har'a caafiin kuni waldaa keessa numa jiru. Saduqoonni ajandaa mana Waaqayyoo dhimma isaanii miti.
dhimmi waldaa dhimma isaanii miti. Saadiqoonni waldaa Waaqayyoo mana sirbaa godhanii, Fariisonni waldaa Waaqayyoo mana hidhaa godhanii. Manni Waaqayyoo mana hidhaas miti, mana sirbaas miti, mana dhugaati. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Saadiqoonni mana Waaqayyoo esseenshaalummaa isaa akka inni gadhiisu godhanii. Waggaa 50 waggaa 60 fuula duraa guyyaan sanbataa essential activity dha ijoolleen waldaa dhaquudhaaf. Activity kam manni barumsaa mootummaan sanbatarran godhanii. Maaliif har'a waldaan non essential activity dha. Sportiin special activity dha. Kubbaan essential activity dha. Ilaala activitota ijoollee keessanii fidanii sanbatarra kaa'u. Why? Church is no longer an essential activity. Christ is no longer an essential. Dubbiin Kristos, dubbiin waldaa, dubbiin tokkummaa qulqullootaa, dubbiin namni mana Waaqayyoo dhaqee ijoolleen waldaa dhaqanii sagalee Waaqayyoo dhaga'anii in today's society, dhaloota jaarraa ammaa keessatti, it is not essential. Waaqayyo jireenya ijoollee keenyaa keessatti, waldaan Waaqayyoo, tokkummaan qulqullootaa, manni Waaqayyoo, dhaqanii mana Waaqayyoo dhaqanii dhugaa sagalee Waaqayyoo dhaga'uun essentially hin ta'u ta'ee jennaan, gaaffiin jireenya ol adeemaa keessaa iyyuu deebii tokko hin argatu. Maal ta'u? Existentialism jechuun maal jechuudha? Humni biraan hin barbaachisu, waan ala kana jiru hin jiru, jireenya koo anatu murteeffata, of gammachiisuudhaaf waan available ta'e hundumaa yaalu dhaloonni. Dargaggoonni COVID-19 as walakkaadhaan waldaa dhiisanidha. Baay'ee successfully ta'an warri biyya lafaa. Dargaggoonni waldaa dhiisan maal ta'anii? Experience gammaduudhaaf Waaqayyo sanuu jennu kan akka gowwummaatti lakkaa'uudhaan dimaandii keessa isaanii, gaaffii keessa isaanii, hirrina keessa isaanii, voidii keessa isaanii jiru maaliin guutuu barbaadu? Explorii gochuudhaan waan available ta'e hunduma, drug haa ta'u, sex haa ta'u, alcohol abuse haa ta'u, anything available qopheessanii fi jiru. Sana hundumaa keessaati gaaffii keessa isaanii jiru ittiin qubsuu barbaadu. Inni immoo deebisuuf, inni immoo biraan ga'u, inni immoo gargaaru. Mana Waaqayyoo, tokkummaa qulqullootaa, sagalee Waaqayyoo isa jiraataa, dubbii Kiristoos dhufanii dhaga'uun, waldaa dhaquun, jireenya maatii keessaa, jireenya dargaggootaa keessaa non essentially sababa ta'eef, gaaffii jireenya isaanii keessa jiru kiraayisisii hafuura deebii kennuufiidhaaf wantoota ala kana jiru cufa tokkotu nafin explorii godhu. Dhumarratti gaafanni guutuu fiididu maal ta'u beektu? Life is meaningless. Nihilism jechuun warra dhumarratti jireenyi hiikan qabu jedhee guduunfedha. Warra jireenya jibbe ta'u, namni amma Kiristoosin argutti, namni amma dhugaa wangeelaa isa qulqulloonni lallaban isa waldaan kiristaanaa prezentii godhu dhaga'ee jireenya isaa keessatti fudhatutti dhumarratti jireenya maal jedhaa? Meaningless, useless, hiikan qabu jedhee jireenya isaa guduunfa. Waaqayyo akka ittiin jireenya guduunfuu nu haa oolchu. Kanaaf egaa Yesuus Kiristoos warra Fariisotaa, warra waldaanii kan qabu, manni warra Saadiqootaa, warra dhimma waldaa, value waldaa, ulfina waldaa, glory waldaa iddootti balleessanii mana Waaqayyoo, mana nagadaa, mana sirbaa, mana Waaqayyoo godhan kana barsiisa isaanii, ilaalcha isaanii dhaloota keessaa baasee ulfina mana qulqullummaa iddootti deebisuu barbaada Waaqayyo. Kan warra Fariisotaa isa isaan seeraan xaxan, isa isaan seeraan nama hidhanii. Fariisonni ulfina mataa isaaniif,
qajeelummaa mataa isaaniif jecha jireenya dhala namaarra sasaan ba'aa kaan ba'aa sana namarraa cabseetu waldaa qulqulluu waldaa dhugaa ofiisaa irratti faawundeeshinii haaraa kaa'a Yesuus Kiristoos. Sakana lallaga Wangeela Maatewos boqonnaa 13 boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti iddoo Filiippiyaa Qesaariyaa jedhamutti questionii gurguddaa lama ideoloojii waldaaf isaan qaban kan geeddaru ideoloojii Kiristoosiif isaan qaban kan geeddaru ilaalcha dogoggoraa abbaa waldaa Kiristoosiif ilaalcha dogoggoraa waldaa Kiristoosiif dhaloonni qabu shiftii kan godhu barumsa gurguddaa doktiriinii gurguddaa lama lafa kaa'aa gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti isa jalqabaa iddoo Filiippiyaa Qesaariyaa jedhamu kana dhaqeetu gaaffii inni gaafate what is the public view about me dhaloonni kuni eenyu jedhanaan ilaalchi dhalootaa waa'ee koof maali viewun dhalootaa waa'ee koof maali maal jedhu namoonni waa'ee koo maal dubbatu namoonni waa'ee koo eenyummaan koo dhaloota keessa jirru kanaaf galeeraadha ilaala deebii isaanii yeroo dhageessan waa'ee Yesuus Kiristoos wrong view waggaa 30 qabu waa'ee mana qulqullummaa wrong view waggaa 3,000 qabu ilaalcha dogoggoraa waggaa 3,000 theoloojii dogoggoraa waggaa 30 sirreessaa jira Yesuus iddoo kanatti eenyu naan jedhu dhalatee Yesuus Kiristoos almost yeroo sana waggaa 30 Yesuus dhalatee waggaa 30 eenyummaa Yesuus dhaloonni sun hin barre waldaa keessa taa'e waldaan Waaqayyoo lafatti eenyummaan Yesuus mul'atuudha waldaan Waaqayyoo lafatti ulfinni Kiristoos dhalootatti mul'atuudha kanaaf boqonnaa 13 kanarratti dhaloonni kun eenyu naan jedhu dhaloota kana fuudheetu iddoo Filiippiyaa Qesaariyaa iddoo jedhamu waaqoliin biyya sana keessa jiran hundumtu lafa isaanitti walga'anii jiran balbala Si'ool jedhamee iddoo beekamu the head of hell jedhamee iddoo beekamutti geesseetu ijoolleen na beekuu jedhe nami guddaan na beeka Fariisonni na beeku generationiin kun na baraniiru eenyummaa koof ilaalcha sirrii qabu dhaloonni na beekaa waldaan na beekaa jedhe Yesuus Kiristoos eenyu naan jedhu gaaffiin tokkoffaa isa kana eenyu naan jedhu namoonni eenyu ani dhaloota kanaaf eenyu ani jaarraa kanaaf eenyu ani generationii keessaniif kun deebii sirriin argatu taanaan bara jireenya keenyaa jireenyi kristinaa keenyaa jireenya okkolaa ta'a kun deebii sirriin argatu taanaan bara jiraannu hundumaa mana Waaqayyoo keetti jireenyi keenya jireenya naafa nu jalaa ta'a obboloota ko kanaaf Yesuus Kiristoos eenyummaa isaa dhoksuu hin barbaadu eenyummaa isaa nu mul'isuu barbaadu Kiristoos nu jalaan nokatin Yesuus Kiristoos ijoollee keenya jalaan nokatin Yesuus Kiristoos nama guddaa jalaan nokatin wallaalaa jalaan nokatin beekaa jalaan nokatin ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos waldaa isaa keessatti ofiisaa nuuf haa mul'isu deebii generationii sana hubannaa waggaa 30 ilaalcha waggaa 30 barsiisa waggaa 30 Yesuus dhalatee waggaa 30 mana qulqullummaatti barsiisaa naannootti barsiisaa dinqii garaa garaa godheera generationiin garuu waa'ee Yesuus Kiristoos ilaalcha dogoggoraa qaba kanaaf ammammaatti edda biyya lafaarra dhuftee ati waggaa 30 hubannaa dhaloonni waa'ee keef qabu tokkoffaan Yohaannis Cuuphaadha siin jedha amaluma kee kana roo laalanii karakterii kee roo laalanii warri kaan raajota kee tokko siin jedha inni kaan ati dinqii goota ati wanta nami gochuu hin dandeenye goota kanaaf Eliyaas siin jedhu jedhaniitu Yesuus Kiristoosiif hawaasi dhaloonni yeroo sanaa maqaa kan isaanii fiilingii isaaniirraa ilaalcha isaaniirraa waaqarraa mul'atee fiituun taane ija isaaniin Yesuus kanatti maqaa baafataniiru gooftaan Yesuus Kiristoos isaan akka jedhaniiru isin warri full time na duukaa buutan warri hojii keessan qurxummii keessan kaampaanii keessan hundumaa cuftanii najjin deemaa jirtan pastors evangelists prophets
warri representaatiivii koo taatanii bor bakka na buutanii ministirii ani jalqabe kana narraa fuudhuuf jirtan. Do you know me? Anaan na beektu ilaalchi keessan theologiin keessan waa'ee koof isin qabdan sirrataadha. Eenyu ani isiniif immoo jedhe. Eenyu ani? Hundi isaanii cal jedhanii. Gidduutti isaan keessaa nama tokkoof waaqarraa mul'ati dhufe. Isarraa dhufe miti. Waaqarraa mul'anni dhufnaan Phexros harka isaa baaseetu ati jedhe. Takka akka kanatti Yesuusin defining goone waggaa 30. Ati ilma Waaqayyoo isa jiraata Kristos ilma Waaqayyoo isa jiraata dha. You are the Christ, the Son of living God. Christ yookaas immoo ati isa dibamee waaqarraa dhufe dha. Naan Yesuus Kristos lafatii deebii kana argatte beekaa dha. Kana fooniif dhiigarraatu hin ta'in abbaa koosa waaqarraatu si mul'isee dha. Ilaalchi Yesuus Kiristoosiif waggaa 30 dhaloonni qabu ilaalcha waaqarraa mul'ate miti. Ilaalcha fooniif dhiigarraa mul'atedha. Yeroo inni biddeen nyaachisu, yeroo inni dinqii godhu, yeroo inni isaan gargaaru ilaalanii foon isaaniin Yesuusitti maqaa baafataniiru. Maqaan sun garuu maqaa sirrii miti. Maqaan sun garuu maqaa Yesuus Kiristoos dhibba fudhate min kun ilaalcha public viewdha. Ilaalcha namni Yesuusiif qabudha. Amma buloota keenya warra muslimaan eenyu Yesuus yoo jettan view mataa isaanii isinitti himu. Garuu isa waaqarraa namaa mul'atu isinitti himuu hin danda'ani. Eenyu Yesuus isa durbarraa kan dhalate deebi'ee kan dhufu garuu du'ee du'aa hin kaane garuu waaqa miti nama. View namaati kun. Buddhismiidhaan eenyu Yesuus yoo jettanii he is enlightened one kan ifeef kan mul'ateef. Warri kaan immoo nama warraaqsa hawaasaa gaggeessuudha jedhanii mataa isaaniif Yesuusiif hiika kaa'anii macaafa isaanii keessatti babarreessanii jiru. Kun hundumtuu isa waaqarraa mul'ate miti. Amma gaa Yesuus Kiristoos waldaan establishii godhaa jedhe. Waldaan kun maal irratti ijaaramti? Mul'ata waaqarraa irratti ijaaramte Yesuus Kiristoos. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Hallelujah. Dubbiin Yesuus mammaasa nuyi walirraa dhageenye dhufne miti. Oduu nuyi walirraa dhageenye miti dhufne miti. Oduu foonii odii dhiigaa miti. Dubbiin Yesuus Kiristoos mul'ata waaqarraati. Waaqayyo waaqarraa mul'ata nuuf haa fidu mana kana keessatti. Waa'een Yesuus waaqarraa nuuf haa mul'atu. Dhoksaan Yesuus waaqarraa nuuf haa mul'atu. Hallelujah. Naaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanagaa waaqarraa dhufe mul'anni jedhe. La waldaan inni kanaan dura ideoloojii fariisotaaf ideoloojii saduqoota irratti ijaarame bu'uurri isaa dogoggora. Foundationiin isaa dogoggora. Guyyaa kanaa jalqabne mul'ata olii dhufe dhugaa kanarratti maal keenya jedhee dhagaa bu'uuraan sochoone keenya jedhe. Hallelujah. Amma gaa kanarratti waldaa koon ijaaredhe Yesuus Kiristoos. Waldaa koon ijaaredhe. Waldaa koo eenyummaan isaa mul'ateera gaama dogoggora eenyummaa Yesuus ture. Ni lammaffaan dogoggora mana qulqullummaa ture. Laga waldaa isheen kan kootii hawaasi kan koo community ani ijaaru dhaloota ani ijaaru mana koo keessatti identitiin isaanii kana fakkaatedha. Ani waldaa koon ijaara maalirratti mul'ata isa waaqarraa dhufe kanarratti. Waldaan ijaaru kana tokkoffaa mootummaan Si'ool, mootummaan dukkana, mootummaan du'a, mootummaan Si'ool aboo irratti qabaachuu takkaadhuma hin danda'u. Sirriitti isin hin galle. Waldaan Yesuus ijaaru akkasi. Waldaan ijaaru kana aboon biraa, influensiin biraa, humni biraa dhufee lammata barabaraan irratti aboo qabaachuu takkaadhuma hin danda'u. Beektuu seexanni isin irratti aboo kan qabne, isin irratti humna kan qabne beektuu.
Amanaa irratti seexanni humna hin qabu. Amanaa irratti seexanni iddoo hin qabu. Amanaa Yesuus ijaare yookaas immoo waldaa Waaqayyoo irratti seexanni raawwatee humna isaa, aangoo isaa, bulchiinsa isaa, fedha isaa fudhatee kan irraa adeemedha amanaa jechuun. Akka seexana kana abaaraa oolla waan inni kiyyaa hin qabne. Seexana kana waan meeqattiin jechaa oolla. Seexana miti. Fedhiidhuma keef sammuu keeti malee amanaa irratti seexanni humna hin qabu. Kanaaf Yesuus Kiristoos waldaa haaraan ijaareedha. Kan Fariisota irraa adda, kan Saaduqoota irraa adda, identity waldaa kooti number 1 dhagaa hin sochoone irra jirtiidha. Dhagaa hin sochoone irratti. Dhagaa hin sochoone, bubbeen kan hin sochoofne. Abaarsi baraa kan hin sochoofne, humni baraa kan hin sochoofne. Barabaraan kan dhaabatte waldaan ijaareedha. Laaga nama kana nan jedha, waldaa kanaa humni Si'ool hin danda'u. Waldaa kanaa humni diinaa hin danda'u. Waldaa kana maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin balballi Si'ool. Balbala Si'ool jechuun authority jechuun aboon hundumtuu lafa inni jiru. Aboon mootummaa dukkanaa Filiippiyaa Qeesaraay iddoo jedhamu kanaadha. Kun hundumtuu humnoonni addana jiran humnoonni mootummaa dukkanaa kuni waldaa kana irratti matumaa aboo hin qabaatan jedhe Yesuus Kiristoos. Hallelujah. Waldaan Waaqayyo waldaa mootuudha. Waldaan Waaqayyo waldaa seexana mootee biyya lafaa mootee dukkana mooteedha. Waldaa Waaqayyo gararraa humni jiru Waaqayyo malee hin jiru. Naaf Yesuus Kiristoos waldaa koon haaraa ijaara gaa'edhe. Religioniin kan itti hin makamne, ilaalchi jal'aan kan itti hin makamne, dhagaa haaraa kana irratti waldaa koon ijaara. Waldaan ani ijaaru kana irratti matuma mootummaan dukkanaa aboo qabaachuu hin danda'u. Inni lammaffaan waldaa ani ijaaru kun jedhe authority ishee dubbata achirratti immoo waanuma ati walii galtee lafa irratti hiite, waanuma isin walii galtanii lafa irratti hiitan, Waaqni walii galee isinii wajjin lafa irratti hidha. Waanuma isin walii galtanii lafa irratti hiiktan, samaayiin Waaqni irratti mallatteessee anis hiikeera jedha. Waldaan sirriin akkasii authority isheettima aboonati qabdu, humnati qabdu, biyya lafaa kana irratti humna hidhuu, humna hiikuu qabda. Isa kana pooppiitu fudhate akkasnaan jedhameera jedhee rakkinni guddaan harka nama tokkoo galee aboon kuni fitaatii beektu nama hiikuu. Si'ool jalaa namni yeroo du'uu jedhu miti warri kaatolikii purgatory yookaas immoo lafa dhaqee taa'u qabaa achiitii kadhata pooppiidhaan hiikamee gannatatti darbasa jedhan. Asii fudhate maal jedhee aboon kuni Pheexroosi biishooppii jalqabaati waldaa Roomaatti. Aboon kun biishooppiif kennama jedhanii fudhatanii horiitti hiikan ammas dhufan ammas biraa nafne ideoloojiin warra Fariisotaaf warra Saaduqootaa waldaa biraa hin hafne karaa biraa immoo naanna'ee dhufee gale ni barsiisa mataasaa danda'edha. Garuu Yesuus Kiristoos waldaa jaarratee waldaa isaaf aboo kenne Yesuus Kiristoos. Ilaa ganama kana nan jedha. Maatii keessan irratti, mana Yesuus irratti ijaarame, waldaa Yesuus irratti ijaarame, jireenya Yesuus irratti ijaarame, ijoollee Yesuus irratti ijaaramani, maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataan balballi Si'ool aboo irratti qabaachuu hin danda'u. Hallelujah. Hin danda'u. Dhagaa kana irratti dhaloota ijaareedhe. Buurri dhaloota keenyaa maali har'a? Foundationiin maali? Maal irratti ijaaraa jirra? Dhaloonni they are maal irratti ijaaramaa jiru? Sinking sand, not on a solid rock. Yesuus Kiristoos dhagaan sochoone, bubbeen kan irraa nama raafne, qilleensi kan irraa nama hin fuune, dhaloonni isarratti ijaaramuu qabu jedhe Yesuus Kiristoos. Akka nama mana ijaaruu beekuutti ani foundationii kaa'eera. Foundation yookaas immoo waan ani kaa'e bu'uurri kun immoo of keessaa uumeen kaa'e miteedha Phaawulos. Isuma dur tureedha. Innis immoo Kiristoosidha. Namni bu'uura kanarratti akkatti ijaaru haa beekuudha. Bu'uura haaraan keenya nuyi Kiristoos bu'uura kaa'eera. Yesuus Kiristoos hundee waldaa kiristaanaati.
Sakanaga Timotiyoosi hundichi dhugaadhaa fi utubaan isaas dhugaadhaa kan inni jedhuufi. Iddoon kun iddoo dhugaa irratti dhugaati. Iddoon kun iddoo Kiristoos itti mul'atudha. Iddoon kun iddoo aangoon Yesuus duwwaan mul'atudha. Manni qulqullummaa Waaqayyoo inni Yesuus Kiristoos arguu barbaadu. Manni qulqullummaa Waaqayyoo inni Waaqayyoo ilaaluu barbaadu. Kan Fariisotaas miti, kan Saaduqootaas miti, isa hundeensaa ilma isaa ta'e, isa Kiristoos qofaasaa keessatti mul'atudha. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Iddoon sun maal jedhama gaa? Iddoo ulfina Waaqayyoo jedhama. Iddoo ulfina Waaqayyoo. Manni Waaqayyoo iddoo giloorii Waaqayyooti. Iddoo ulfina Waaqayyooti. Inni na dhiba. Dhaabbata biyya lafaa hundumaa keessa lafi sagaleen hin dhaga'amne, lafi koshiin hin dhaga'amne waldaa ta'utu irra ture. Sababni isaa waldaa keessa namni tokko giloorii xinnoon ishee kreditiin xinnoo ishee wal galateeffachuun gaariidha. Gara isaa akka dhattu hin barbaadu. We do all the work and he receive all the glory. Namni maaliif wal dorgoma beektu? Maaliif wal ajjeesa? Maaliif wal cabsa biyya lafaati? Taayitaa argachuuf, maqaa argachuuf, posiishinii argachuuf. Addanatti maqaan kan Yesuus, ulfinni kan Yesuus, iddoon kan Yesuus, guddinni kan Yesuus, aangoon kan Yesuus. Hojiin yoo hojjetame ulfinni hundumtuu kan isaati. Waan wal saamnu hin qabnu addan ulfina nama tokko. Mana mootummaa keessa hojjetoonni yeroo hojjetanii hojiin isaanii waa tokko duwwaadha. Barcumarra inni taa'u mootiin ulfinni isaa guutuu akka ta'u duwwaadha. Mana kana keessa kan jiru hojiin keenya waa tokko Kiristoos irratti kan ijaaramne. Mootiin keenya nu gidduutti akka ulfaatudha. Inni lammaffaan mana iddoo qulqullummaa Waaqayyootti wanti ta'u lafatti namni hiikamudha. Sagaleen Waaqayyoodha akkas jedha. Gara mana qulqullummaa sanaatti gara Yesuus jedha. Gara mana qulqullummaa sanaa warri jaamonni, warri caban, warri naafonnis dhufanii innis isaan fayyiseedha. Manni Waaqayyoo lafa namitti fayyuudha. Cabaan lafa inni itti fayyuudha. Jaamaan lafa inni itti arguudha. Okkolaan lafa inni itti diriiruudha. Jireenyi okkolaan, yaadi cabaan, qalbii cabaan lafa namitti fayyuudha manni Waaqayyoo. Lafa Waaqayyoo immoo ulfina hundumaatti fudhatudha. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Manni Waaqayyoo iddoo kadhataa fi iddoo galataati. Maqaa Gooftaa Yesuusin manni kun iddoo kadhataa fi iddoo galataa nuuf haa ta'u. Manni Abbaa koo iddoo kadhataati jedha. Hiiki garaan praising iddoo waaqeffannaati jedha. Waaqayyo haa waaqeffamu iddoo kanatti. Ulfinni Yesuus haa mul'atu iddoo kanatti. Aangoon Yesuus haa mul'atu iddoo kanatti. Ulfinni iddoo kana jiru, humni Waaqayyoo iddoo kana jiru, magaalaa kanatti haa dhaga'amu. Naannoo kanatti haa dhaga'amu. Influensiin humni hafuura qulqulluu iddoo kana jiru, magaalaa kanatti haa dhaga'amu, dhalootatti haa dhaga'amu. Manni Abbaa koo mana waaqeffannaati. Manni Abbaa koo mana kadhataati. Manni Yesuus ijaaru mana ulfinni Waaqayyoo keessatti mul'atudha. Manni Waaqayyoo ijaaru mana namni keessatti hiikamudha. Manni Waaqayyoo ijaaru mana dhaloonni keessatti guddatudha. Naaf Waaqayyo Gooftaan machaa mana kana, ijaarsa kana, iddoo namni keessatti hiikamu, iddoo namni keessatti furamu, iddoo jaalalaa, iddoo nagaa, igoon dhala namaa lafannetti meltii ta'u, iddoo namni itti lafa ta'ee Yesuusin fudhatu, iddootti wal dorgommiin piraayidiin lafa isheen itti baddu, lafa namni dubtuutti amala Yesuus uffatu, eenyummaa Yesuus fudhatu, uffatu, identii Yesuus, eenyummaa Yesuus, amala Yesuus lafa inni itti mul'atu. Lafatti dhalootaaf soogiddaaf ifa biyya lafaa taanu. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataan iddoon kun nuuf haa ta'u.